Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoonni hordoftoonni YouTube chaanaalii keenya nageenya isin badhaadha. Baga jiraatan baga irra deebiidhaan gara chaanaalii keenya dhuftan warri haaraa dhuftan chaanaalii keenya subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Maatiin chaanaalaa immoo viidiyoo keenya like gochuun irraanfatiin asiin jedha. Viidiyoo kiyya kan Kaleesa maxxanse irratti sagaleen hin dhagahamu. Yoo mudannoo jabaadha dhugaa isin jedha mudannoo ajaa'ibaatu na mudate. Viidiyoo san yeroo idiiti godhu viidiyoo kun wal irratti hidhee kan irratti hidhe bakka viidiyoon sun irra jiru irratti sagalee gad xiqqeessa jedhee guutumaan guutu sagalee dhaamamsiise. Wayita achirraa gabbuusus osoo viidiyoo san hin dhageeffatin akkasuma yuutuubii geesse. Yuutuubii geesseetu dafee silaa sirreessuu ni danda'a. Osoo hin daawwatin yuutuubii irratti fe'ee dalagaa biraa deeme. Yeroo an galeetiin koomantii dubbisu namni koomantii jalatti sagaleen hin dhagahamu naan jedha. Yoo viidiyoo irra deebi'ee dhageeffadhu sagaleen hin dhagahamu yoo yuutuubaroonni haaronni mudannoo yeroo jalqabaaf yuutuubii irra na mudate keessaa isa tokko. Viidiyoo waa'ee ijoollee Suud Arabiyaa mana hidhaa iddoolee garaagaraa irratti rakkataa jiran irraa viidiyoolee tokko tokko fudhachuudhaan irraa haasaa anis akka dhuunfaa kiyyaatitti ergaa yaada dabarfadhe irra deebi'eetiin isiniif maxxansaa mudannoo ajaa'ibaati dhugaa isiniin jedha. Irra deebi'ee isiniif maxxansaa dhiifama na hoffolchaa isiniin jedha. Guyyaa addaa kana ammootu waa'ee dhumaatii uummata keenya Wallaggaatti nama afurii bakka takka irra shanan irraa waan tokko dubbachuu barbaada. Kunoo suuraan arguutti jirtan kunniin suuraa wayita isaan jiraniiti. Kun uffata boorafaa kan uffatan kun wayita Jawaarii fa'aa uummata hidhamee sagalee ta'aa jedhan sanitti akkanatti sagalee ta'aa fi turani. Baay'ee nama gaddisiisa wallaahi. Nama afurii bakka tokkotti rashananii eegaa dhumanii boodas awwaalcha dhoogganii waan hundaa caalisi gaddisiisu jechuudha. Namni amma sirna wayyaanee sirni kun sirna wayyaanee ni balaaleffatami. Sirna wayyaanee keessatti namni yoo dhumu yoo mootummaan ajjeesu haati ilma ofii kan mootummaan ajjeese fudhatteetiin itti boottee ahaliif ollaa itti yaafattee booyanii ofirraa awwaalatan. Sigalee abbaan ilma ofii fudhatee booyee boochisifatee ofirraa awwaala. Bara kana keessa ammootu si ajjeesanii awwaalcha dhooggan. Fakkeenyaaf uummata keenya kan dhiheenuma kana torbee dabre karrayyutti nu jalaa fixan abbootii gadaa michillee uummata dhiheenya kana nu jalaa fixan ajjeesanii shane ajjeese jedhanii awwaalcha dhooggan. Sigalee nama ajjeesuu caala barra kan si gubu kan awwaalcha dhooggan kana. Dhiheenuma kana abbaa aartisti kabbadaa ni beektan jedhee yaada kabbitoo ni beektanii. Abbaa aartisti kabbadaa ajjeesanii jaarsa nama guddaa awwaalcha dhoogganii guyyaa tokko guutuu aduu keessa oole jechuudha reeffisa. Kan kana caala si gubu hin jiru jechuudha. Nama ajjeesuu caala kan si gubu kan si ajjeesanii reeffi kee awwaala dhabee badheetti allaattis nyaatu. Booranatti dhiyeenya kana gaafa ijoolleen jalaa fixan ajjeesanii awwaalcha dhooggan. Sirni kun bakki inni itti si gubuun si ajjeesu caala kan inni si madeessu kan awwaalcha dhoogganii reeffa aduun gubu kan reeffa kee allaatti nyaatu kanatu si gubaachuudha. Uummanni keenya uummanni Wallaggaa akka bara Abiyyiin hangoo qabateeti kumaandi poostituu irra jira maqaa shanee jedhuun. Yaa akki bara uummanni biltsiginnaa kun waraanni biltsiginnaa kun shanee ajjeefna jedhee Finfinnee irraa ergamee deemaami kan hidhate osoo ka hidhatee wal ajjeesanii ka hidhateetiin jaraan loluuf deemuun osoo wal ajjeesanii rakkoon qabu. Nu an akka mataa kiyyaatitti deeggaraa hidhateeti miti deeggara hidhatee hidhachiisee fillee miti. Akka dhuunfaa kiyyaatitti beekan akka wallaalummaa kiyyaatti nama siyaasaatis miti nama barates miti wallaalaadhaan. Ka hidhate osoo wal lolanii wal ajjeesanii rakkoo hin qabu. Inni gaafa hidhate irraa nafsee ufii aarsaa godhee hin jiraadha hin du'a ajjeesaatiin du'a badheeyyuu taa'ee du'aa mire anjaa ufii kiyyaayyuu badhee taa'ee du'a achi deemee ajjeesee du'a nafsee ufii aarsaa godheetiin qophaa'ee taa'aa jechuudha. Osoo isaan wal ajjeesanii rakkoo hin qabu. Wal ajjeesanii osoo fedhan awwaalcha wal dhoogganii rakkoo hin qabu. Maqaa shaneetiin uummata keenya nu harka fixaa jiran jechuudha wanti si gubu kana. Ka hidhate asuma dhiisa. Waraanni Abiyyi amma shanee ajjeesaa jedhanii yeroo ergan shaneen silaa hidhateetiin bosona keessa jiraami bakka shaneen jiru san irraa goreetiin uummata miskiina nu harka fixaa jechuudha. Kun sin gubu. Uummata miskiina fakkeenyaaf shaneen mana keessa jira. Dhiheenuma kana qasaa moonessaatti jechuudha guddina Arsii keessatti uummata
horii ufiitiin baadiyyaatti godaanan baadiyyaa keessatti jechuudha horii ufiitiin godaanan asitti wanti galtaniif shaneetu muka kana keessa jira shanee nyaata dalaguutiif asitti galtan horii kanaan sababdanii jedhanii haati haadha jala haadha takkatti jala ijoollee lama daa'imman tokko ka waggaa 5 fi tokko ka waggaa 7 bakka takkatti daa'imman haadha takka jala rashanan baatii lama moo meeqa dura ajjeesanii awwaalcha dhooggan shuuf sirna abiyyi kana bakki inni itti si gubulaal hin ajjeesa awwaalcha dhooggan ummanni keenya kan walloo akkana jechuudha akka isaan keessa jiran ummanni keenya kan walloo kan wal dhahaa jiraniin humna 7 ummanni keenya kan wallaggaa kan wallolaa jiraniin humna 7 isaanoo qawwee irraa hiikan waan biraatii miti albee shunkurtii albee jabaa sirraa fuudhan kanaaf xanyaa ammootu halkaniif guyyaa hidhachiisan jechuudha hirribatti dhabanii garuu ummanni keenya hanga rakkoon kun deemtee mana keesseentutti shuuf haga nuraaf ni laala haga dhufaniitiin harka keessi muranis sitti dhagahamu jechuudha haga dhufeetiin amma namichatu jedhan duraan jedhan mana tokko keessa osoo waliin rafutti jiranii nama lama tokko waraabessi alumaan dhufee seenee nyaate miila kana jalaan nyaachuu jammari abboo jedhee wayita jalqaba alaayuus dhagahan waraabessi dhufeetiin miila kiyyana nyaataa jiraa jedheen haganatti taruu eegaaree jedhee ol ka'eetiin harkaa dheesse jechuudha kuunka mana keessa shuuf ummanni keenya hanga dhufeetiin hanga dhufanii haganatti harkaan ol fuudhanitti waliif rifachuu dhabnee jechuudha namni gabbaheetiin hiriira bahuu osoo hin ta'in rakkoon kun ummanni kun kan dhumaa jiruuf oromummaa isaanii qofa oromummaa waan ta'aniif qofa waan oromoo ta'aniif qofa fixaa jiran malee shanee hin deeggaran maalii hin deeggaran eboluu hin deeggaran jedheetiin kana beekutu nurra jiraa jechuudha ummanni keenya kan wallaggaa dhume nauma sagalee bareedaa ta'uuf illee hin qaban kanaafuu yaa ummata keenya walii haarifan wal malee homaa hin qabnu mootummaas hin qabnu nama jabaa nu dubbatus hin qabnu waliif haarifan ummanni keenya kan walloo nu harkaa dhuman ummanni keenya kan wallaggaa nu harkaa dhuman nama ajjeese sirni kun si ajjeeseetiin awwaala si dhoogga shaneetu ajjeese dhaamire amma fakkeenyaaf ummata keenya ijoollee afran kaleessa rashanan san amma yoo fedhe gabbayeetiin shanee ajjeese jira shaneen eega ajjeese silaa shanee ajjeese mootummaa maaliif awwaalcha dhooggare kun si gubaa jechuudha kanaafuu yaa ummata keenya namoonni sagaleen kiyya kun isin bira ga'u hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyya ummanni kun kan dhumaa jiruuf waan oromoo ta'an qofaaf akka ta'e beekutu nurra jira jechuudha hanga humna keessaniitiin nutis biyya ormaa jirra ummanni biyya ormaa jirtanis warri biyya firiidamii keessa jirtan ummata keenya kanaaf sagalee haa ta'anu haga rakkoon kun dhufteetiin ati yoo arsii taate haga dhufaniitiin arsii keessaa obboleessa kee ajjeesanitti taa'uu osoo hin ta'in hanga humna keetiitiin ummata kana deeggaru sirra jira qarqaaru sirra jira waan biraatii miti ati yoo qarqaaru dadhabde nama isaaniif sagalee ta'u tokko miidiyaa qabdurra yoo sheer gooteef kunu qarqaarsa keessa isa tokko anis nama akkasiiti wallaalaadhaan waan beeku nama akkasiiti haga humna kiyyaatiin anis saba kiyyaaf sagalee ta'utu narra jira jechuudha waan danda'uun waan hojjedhu keessa ummata kanaaf gara qarqaarsaatiin qarqaarsa godhutu nurra jira jechuudha isin galee kanaan isiniin jedhaa obboleewwan kiyya ummanni biyya alaa biyyoota garagaraa biyya firiidamii keessa jirtan hawaasa keessaniif sagalee ta'a akkasuma ammas ummanni Tigraay kun amma ummanni Tigraay ummanni keenyaaf kan Tigraay wanti inni wal dhibuun walitti iyyuu dhiisee addunyaa iyyata ummanni keenya ammoo waluma haasaya ammaan isin achi haasaaraami isinis achiin atti haasoftan walitti haasa'u osoo hin ta'in gara qaama dhimmi ilaallatuutti achi haasofnu warra akka qayyi masqalii wayoota warroota akka falmatoota mirga dhala ilma namaa namoota mirga namaatiif dubbatan kanniinitti akka nu himtan abdiin isirraa qaba akkasuma ammas ummanni keenya wanti beeku qabda warri waraana keessa jirtan hanga tokko wanti sitti toluun poolisoonni maanu warri bar viidiyoo kana waraabu poolisuma keessa viidiyoo akkana waraabuunu akka inni lammii isaatiif quuqama qabu sitaa isaa jechuudha garuu sirni kun warri sirna kanaa wanti isin beekuu qabdan namni tokko viidiyoon tokko erga sooshaal miidiyaa gubbaa ba'ee akka seenaan isin gaafatu akkasitti beekaa namni kan waraabamaa jirutu viidiyoo muraasa malee guyyarraa guyyatti namni osoo hin dhumne hin oolu kan dhumaa jiraniif waan oromoo ta'e qofaaf waan oromummaa ofii dubbatan qofaaf waan mirga ofii dubbatan qofaaf hin galee mirga jiraachuu kan akkasitti habeenu isin jedha kanumaan ergaa gabaabduu tana dabarfachuu dhufe warroonni sooshaal miidiyaa kana garagaraa irratti follow garagaraa qabdan
Akka sagalee kiyya kana sheer naa gootan abdii isin irraa qabaa yeroo gaarii qabaadha hunda keessanuu isin jaaladha isin kabajaa dogongoroota jiruuf na hoffolchaa isin hin jedha annama wallaalaadha yeroo gaarii qabaadha.